Jirra jirtu daawwattoota hordoftoota keenya akkam jirtu nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti sinaa ga'uu jenneerra stuudiyoo ONN Gullalleerraati har'a guyyaa kamisaati. Guyyaa kamisaa immoo kan dhiyaatu qophii torbeedhaan gaaddisa dimookiraasiiti haala yeroo irratti hundoofnee dhimmoota adda addaa kaasnee akka dhiyeessaa turre beekamaadha. Har'as kan qabannee dhiyaanneerra kan har'aaf qopheeffannee innis haasawaa yookaan afgaaffii Pireezidantii bulchiinsa yeroo duraanii kan Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa irraa maaltu hubatama? Kan irratti xiyyeeffata qophiin koo har'a Nuuriin Turaan Affeerraa kooti. Hayya daawwattoota akkuma nama jedhe baay'een keessan haasaa yookaan afgaaffii obbo Geetaachoo Raddaa pireezidantii bulchiinsa yeroo duraanii kan naannoo Tigraay ka turan amma immoo gorsaa muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi ka ta'an obbo Geetaachoo Raddaan kutaa lamaan kan qoodame sa'aatii tokko ol waliigala sa'aatii lamaa ol kan dheeratu afgaaffii televezyiinii faana godhaniiru. Afgaaffii yookaan gaaffiif deebii godhame sana hundasaa hordofeera. Isarraa maaltu hubatama kan jedhudha. Haasaan obbo Geetaachoo waan hundumaa tuttuqeera. Sa'aatii lamaa ol kan haasaa godhan kana yoo cuunfine ani akka kootti akka nu hubadhetti waanuma 4-5. Waliigalatti haasaa obbo Geetaachoon godhan haasaa bilchaataa duratti obbo Geetaachoon haasaa beeku akkatti haasaan beeku akkatti bareechisanii yaada ofii gurgurachuu danda'an beeku. Waan keessa turanii fi waan keessa jiraatanii fi waan keessatti hojjetaa turanii fi hojjechiisaa turan hoogganaa turan waa'ee siyaasa Tigraay waa'ee adda bilisummaa uummata Tigraay fi waa'ee waraana naannichaa waan sirriitti beekaniif gurgurataniiru. Afgaaffiin sun afgaaffii ija namaa banuudha warra keessattuu warra tagaaruuf warra adda bilisummaa uummata Tigraay fi waraana naannichaa akka waaqaatti sagaduuf kan haga tokko ija baneefidha jedhani. Kanaaf waan asirraa hubatamu tokko keessi adda bilisummaa uummata Tigraay akka dhaabaatti keessi adda bilisummaa uummata Tigraay hooggansiisaa maal akka fakkaatu. Keessi raayyaan ittisa humni ittisa Tigraay jedhamaa ture yookaan inni amma kan humnoota nageenyaa kan Tigraay jedhamee taa'ame maal akka fakkaatu hooggannisaa fi waraanichi maal akka fakkaatu kan saaxile ture. Keessi hooggansaa adda bilisummaa uummata Tigraay fi keessi waraanichaa fi hooggansaa maal akka fakkaatu amala maalii akka qaban waliigaltee fi fedhii isaan qaqqaban adda addaan kan sassaaqee agarsiisedha haasaan obbo Geetaachoo. Inni kan biraan icciitii yookaan yakkoota hooggansi waraanaa garii fi hooggansi siyaasaa gara olii jiran kan TPLF isaan dalagan waraana 2020 eegalee duraa fi isaa as waraana keessattis waraanni erga dhaabbatee Piriitoriyaan waliigalteen Piriitoriyaa godhame keessattis yakkoota warri hoogganoota siyaasaa fi warri waraana hoogganan gariin kan isaan godhan kan ibsedha. Hundasaa hin dubbanne ta'uu ni mala. Iccitii godhame akka raawwatame sana afgaaffii kanarraa kana hubadhe akka obbo Geetaachoon mootummaaf illee kennuu danda'an kennanii akka ta'uu danda'u. Iccitii hoogganoonni waraanaa gariinii fi hoogganoonni TPLF gariin amala akkamii fi yakka maalii akka dalaganiiru mootummaaf akka kennameeruu fi amma immoo uummataaf akka saaxilan kan agarsiisudha. Kabiraan Shaabiyaan maal akka barbaadu
Itoophiyaa irraa addatti immoo adda uummata Tigraay irratti maal akka geessisuu barbaadu kan saaxiledha. Gariinsa baay'een isaa kan adda hamatamaan bahee Shaabiyaan fedhii inni qabu. Arfaffaan duula hooggansa TPLF irratti duula jibbisiisuu yookaan uummanni hoogganni kun kana fakkaata baraa kan jedhu fakkaata haasaan Obbo Geetaachoo. Hoogganni TPLF isin akka waaqaatti sagaddan kun kan dantaa isinii qabu miti. Kan Tigraay fi uummata tagaaruuf akka afaaniin dubbatu hojjetu miti. Fedhii dhuunfaa isaaniif garee of ijaaranii yakkaa fi faayidaadhaan warra walitti hidhaman malee bakkallee naannollee bakka bu'anii naannoodhaan kan ijaaraman miti. Ka jedhu keessa isaanii saaxilee uummanni akka irratti dammaqu dargaggeessi akka irratti dammaqu kan kakaasu duula saaxiluuti. Duula jibbinsaa akka irratti dhufu gochuuti. Inni shanaffaan isaaniyyuu himaniiru dhaaba siyaasaa hundeessuuf deemu. Dhaaba siyaasaa hundeessuuf deeman kanaaf anatu caalaa TPLFin amala akkasii qaba waggaa 50 guutuu. Ani immoo dhaaba dhaloota kanaaf ta'u dhaaba yeroo faana deemu dhaaba nagaa karaa gaaffii fi yaadota uggura malee kan keessummeessuuf deemu ni ijaaraa. Kanaaf miseensa natti ta'a kan jedhu fakkaata haasaan Obbo Geetaachoo. Kana yoon cuunfee kana 4-5 keessaa baha. Kan isaan tuttuqan yoo ilaalle gariisaa mee fakkeenyaaf waan nuti jidduu Obbo Geetaachoo fi garee Dabratsiyoon jidduu amma jibbi guddaan akka jiru akka walitti araaramuu hin dandeenye yoo danda'an wal balleessu Obbo Geetaachoon illee erga kana godhanii lubbuu isaaniif illee akka sodaachisu. Icitii keenya nu jalaa baase isa bara waraanaas isa bara nagaas waliin dalagnee fi goone sana kan jechisiisu isaaniiniyyuu ajjeesisuu akka danda'an haasaan godhame jibba guddaa walakkaa isaanii jiru kan saaxiledha. Garee Dabratsiyoonii fi garee Obbo Geetaachoo iddoo isaan argannaan Obbo Geetaachoo waan lubbuun baraaran miti haasaa kanaa booda maaliif baay'ee tuttuqeera. Icitii hedduudha baasani. Fakkeenyaaf loluma waggaa eegaluuf jennu xiinxalli siyaasaa warra hooggantoonni siyaasaa kennan badaa ture. Afaanii fi funyaan jidduu fageenya jirullee hamma kana fageessanii yaaduu warra hin dandeenyedha. Mootummaan federaalaa qotee bulaa Oromoo faana lola keessa galeera. Qoteen bulaa Oromoo qamadii dirqama gabaatti baasii jedhee dallaneera uummanni irratti fincilaa yeroo sana mootummaan humna hin qabu. Nuti yeroo sanaan immoo dafnee ji'a 3 keessatti torbee 3 keessatti Finfinnee gallee aangootti qabanna jennee xiinxallee dhaaba sana keessa yaada haaraa maddisiisuu kan danda'u sammuu kan qabu nam tokko illee hin jiru. Dhaaba hooggansa TPLF keessa faayidaa fi yakka dalagan naafafaa boona ni saaxilamnaa laata yoo nagaan bu'e jedhanii warra walidhanii fi warra saaman nama ajjeesisan warra warqee saaman daldala kontiroobaandiitti hirmaatan waan jiraniif yoo nagaan bu'e yakkaan gaafatamnaa jedhanii warra sodaatantu waan jiraniif nagaan fedhanii jedhani. Ajajni hooggantoonni waraanaas hunda miti gariin nama gurguruu dargaggeessa Eertiraas haa ta'u dargaggeessa Tagaaruu maallaqa guddaa fudhatanii waggaa waraanaa sanayyuu alatti ergaa turanii. Meeshaa waraanaa binnaa farra diroonii fa'aa binnaa jedhamee maallaqa guddaatu nyaatamee alarraatii dhufaa karaa Jibuutiitii jedhamee waan hin fakkaanne. Meeshaa binna fa'aa jedhamee maallaqa hedduutu nyaatamee. Hoogganni waraanaa jedhanii maqaa dhadhaaniiru.
waraana hunda miti jedhanii waraanni nagaa barbaadu lolli ka'ellee karaa nagaan akka xumuramu jalqabarras dhumarras jidduuttis warri dhiibbaa godhan jiru baay'ee waraana lolan fedhu garuu muraasni jedhanii maqaa namoota sadii kaasanii ajajoota waraanaa yakka isaan dalagan kaasanii hoggaa Kombolcha geenyu qarshii guddaa abaluu fudhate gara miiliyoona tokko ta'a kan jedhanii maqaa dhiyaata kaasanii. Ajajoonni waraanaa hardhallee yakka keessa hirmaatan wayita lolaa sanallee kiiloomeetira 90 fagaatee lolchiisaa reediyoodhaanii dargaggoota dirree irratti ficcisiisaa yoo lolli maatee baqatan duubatti immoo rashansiisaa maa baqattoodha ofiisaa immoo baqatee kiiloomeetira 90 taa'ee lolchiisaa. Gama tokkoon asii dargaggeessa fixaa gama tokkoon immoo warqee baasee gurguraa ture. Konkolaataa warqee lafa qotee baasu maashinii alaa galchee warqee saamee saamsisaa ture. Maqaa tagaarota biyya alaa jiranii maallaqa bakka isaan galfatan nan beeka. Iccitii nuti mootummaa faana karaa Ameerikaa mari'achaa turre Jibuutii fa'aa deemnee kan nuti qofa beeknu hooggansuma siyaasaa TPLF keessaa ta'ee kan iccitiin baafne Keeniyaatti bilbilee iccitiin gabaarra oolee dubbiin mariif deemne Jibuutii hafee deebinee galle jira. Hooggansa siyaasaa keessa hooggansa waraanaa keessa warri nagaan akka hin buune fedhan jiru. Nagaan akka hin buune immoo kan isaan barbaadan tokko lola keessa boora'uu keessa goolama keessadha faayidaa argatu. Lama yakka dalaganiiru waraana irratti nama ficcisiisaniiru saamaniiru qabeenya mootummaas kan uummataas kan federaalaas kan naannoos. Kanaaf yoo nagaan bu'ee isatti gaafatamnaa kan jedhu sodaa waan qabaniif bu'aanis waan tarraa hafuuf yoo nagaan bu'ee jedhani. Dura xiinxala dogongoraa lolli ka'ee erga lolli ka'ees waraanni harki caalaan hoogganni siyaasaas gariin haa dhaabbatu wayita jedhamu. Hooggansi siyaasaa baay'een lolla kan dhaabbanne xiinxalas gochuu kan dandeenye yaada maddisiisuu kan dandeenye inumaayyuu mootummaa dhuguma kuffisnee bakka durii kabaja dootti qabnutti federaalatti deebina jedhanii warri yaadan akka turan chaartira wayita Dabrasiinaa geenyu chaartira nuti qopheessinee sabaaf sablammootaaf bakka ramaddii hoggaa kenninu ramaddii olaanaa tokko irratti gireen waan dhibeef akkamitti saba akkasiif kennita anutu taa'uu qaba malee jedhamee akka gaaffiin ka'e kaasani. Piriitooriyaa hoggaa mariif deemnu Dabratsiyoon bilbilee hanuma fe'ellee haa ta'u hanuma fe'ellee tole jedhiitii mallatteessi malee salphachuuf deemna jarri maqalee qabatuuf jedhu warri mootummaa naan jedhee na cinqaa ture. In salphannaa maqalee gallaanii federaal deebi'ee akka mallatteessu na dhiibaa ture bilbilaan booda immoo nu gurguree jedhan. Keessa TPLF fi keessa hooggansa waraanaa isaan jidduutti hooggansuma jidduutti hooggansa waraanaa jidduuttis hooggansa siyaasaa jidduuttis tokkummaa akkan hin jirre. Uummanni manaa buqqa'ee qeerraa buqqa'ee sababa lolaatiin akka qeetti deebi'an akka hin barbaadamne faayidaaf yakkaan akka walitti hidhamanii jiran waraana isaa malee warri siyaasa gaggeessan yaada maddisiisuu karoora baasuu falmii gaggeessuu yaada falmii fi falaa ilaalcha haaraa maddisiisuun hin jiru kan dandeetti kana qabus hin jiru jedhanii dimokiraatawaas miti jedhanii naannoodhaanis akka jedhamu naannoodhaan Aksum Deegiraatti yoo jedhamu ijaarame miti faayidaa tolitti isaaniidha malee bakka dhalootaan miti kan isaan ijaaramanii warra aangoorra jiran gareen Dabratsiyoon. Tokko
faayidaa horii saammachuu saamsisuu kanaan duras waraana keessas waraanaa boodas lola keessas lolaa boodas horii walitti qabatantu jira yoo nagaan bu'ee isaat itti gaafatamnaa jedhu lammaffaa yoo nagaan bu'ee faayidaa argatan sana tu jalaa hafa kanaaf nagaan akka hin jiraanne olloota faanas mootummaa federaalaa faanas waraanni siikatee akka manatti hin galle uummanni buqqa'ee jirus akka qeetti hin deebine taasisamaan kan jiraatu beekaadha ta'e jedhameetudha ittiin daldaluu fi keessa buufachuufidha yakkoota gurguddaa dalagame sanaaf akka ittiin gaafatamneefidha jedhan Obbo Getaachoon. Kabiraan waa'ee Eertiraati. Eertiraan durumarraa kaasee Tagaaruu ni jibbaa. Lafa Tigraayis gariinsaa inni gara kaabaa jiru ufii fudhatee Eertiraatti dabalee gama kibbaa ka jiru immoo Amaaratti kennuu barbaada. Kana gochuun immoo tokko Tigraay ka jedhamu ollaa sana akka hin jiraanne taasisuu yoo danda'e lafarraa fixuu uummata isaa yoo dadhabe immoo akka isheen humna hin qabaanne baay'inni akka hin daballe lafa kanadha jedhamu akka hin qabaanne faffaca'anii akka jiraatan baay'inni isaanis kan uummata Eertiraatii gadi akka ta'u gochuudha. Kabiraan hiyyoomte akka jiraattu tasgabbii akka hin qabaanne akka wal nyaattu gochuudha. Adda bilisummaa uummata Tigraay hoogganicha keessa akka diinaatti kan inni galmeessee qabatee hulaa argatee dhaawuu akka barbaadu warra duriis warra amma jiranis maqaa barreeffatee qabu jira. Yakka jedheetu hime Obbo Getaachoon fedhiin Tigraay waraana keessatti warri fedhiin Shaabiyaa waraana yakka gudeeddaa dabalatee saamicha dabalatee keessattuu gudeeddaa yakka gurguddaa uummata Tagaaruurra Tigraay keessatti kan raawwatame qorannoo gaggeessineen harki dhibba keessaa harki 74 76 jedhan kuni Shaabiyaadhaan waraana Shaabiyaatiin raawwatameedhani. Dubartii 100 gudeedaman keessaa dubartiin 74 yookaan 76 suni dhiifama lakkoofsicha sirriitti hin qabanne 74 jedhanatti fakkaata. Isaan kan gudeedaman waraana Shaabiyaatiin jedha Obbo Getaachoon. Kanaaf kun immoo qorqalbii Tagaaruu cabee akka Eertiraa kadhatanii qaana'anii sagadanii bulan qorqalbii cabsuudhaaf yakkatu raawwatame yeroo hundumaa uummanni Tagaaruu akka Eertiraatii gaditti of ilaalu gochuudhaafidha yakki humnaan gudeeduu raawwatame sunii jedhani. Tigraay dadhabsiisuudha. Tigraay hulaa akkan arganne alatti akkan baane karaa Sudaaniin cufsiisee kaabaan immoo ofiisaayyuu cufee finxaaliyyoota Amaaraa faana hidhatee Shaabiyaan akka uummanni Tagaaruu Tigraay keessa jiru ugguramee achi keessaa hin baane rakkoo keessaa akka furu hundumaa fedhaa. Tagaaruu lafa Tigraay garii ufii fudhatee garii immoo gadi Amaaratti kennee hambisuu barbaada jedhaniitu fedhii isaa himani. Kanaaf Obbo Getaachoon waan guddaadha kan isaan kakkaasanii haasa'anii hoogganni adda bilisummaa uummata Tigraay fi kan wannichaa tokko tokkoon kan inni Obbo Getaachoon saaxilee waraana keessatti hanna godhamaa turamanii baankii saamamaa turanii warqee saamamaa turanii nama daldalaa akka turan nama gurguraa akka turan dargaggeessa Tagaaruus haa ta'u kan Eertiraa maallaqa guddaadhaan doolaaraanii faayidaa gareen akka walitti isaanii malee kaayyoo uummata rakkoo jalaa baafnaa Tigraay misoomsinaa kan jedhu akka hin qabne gochaan keessatti maadhee waan argeera waan ta'eef maal akka fakkaatan tokko isaanii nan beekaa waan nan beekudha jedhani. Political leadership insa nagaa kan akkam feene sodaa yakkaan hin gaafatamaa fi faayidaan amma argadhaa jiruuf argadhe sun na yaalaa hafaa
akka jechuudha akka ka'e hooggansi obbo Dr. Dabratsiyoon fa'aa nagaa akkam feene biyya alaatti hoogganoonni waraanaa gariinii fi hooggannoo siyaasaa obbo Getaachoo obbo Dabratsiyoon fa'aa maallaqa akka kuufataniiru biyya alaatti warqee saamanii saamsaa akka jiran ammas Shaabiyaa faana hidhata horuun isaanii ummataaf yaadanii akka hin taane Eertiraa faana kan isaan hidhata godhatan ifatti obbo Getaachoon amananiiru gareen Dabratsiyoon fi hooggansi waraanaa TDF jedhamaa ture amma mootummaa Shaabiyaa faana hidhata guddaa akka qabu ka waliin hojjetan akka dhufanii seenanii bahanii galaa jiran kaasaniiru. Kun immoo isan amma dubbadhe kanaaf ragaadha. Hooggansi Dabratsiyoon fa'aa uummata Tigraayiif afaan irraa kan hafe garaadhaan yaadanii uummanni akka nagaa barbaadu, uummanni akka nagaa argatu, inni buqqaa akka qe'eetti deebi'u, lafti daangaan qabame akka kan Tigraay ta'ee deebi'u hin fedhanii. Uummata Tigraay amma kanaaf waraana keessatti dogongora isaaniitiin lolatti bansiifnee kan ficcisiifneef gaabbuu dadhabanii yakka irratti raawwatameef sababa keenyaan yakka uummata Tigraay irratti raawwatame keessattuu dubartoota irra kan ga'e sana humaatti dhaga'amuu didee kan yakka raawwate dhaqee Eertiraa faana hidhata horanitanii Eertiraan waa'ee yakkoota raawwatamii akkatti ka'uun barbaadu inni takkaa ta'eera isa irraanfadhaa bira darbaa gara fuulduraatti hojiin hojjenna jedhaa. Hooggansi waraana TDF fi Dabratsiyoon fa'aa kan amma Shaabiyaa faana hidhata horatan yakka waraanni Shaabiyaa uummata Tigraay irratti dalagee sana akka homtu tokko hin dalagamneetti usanii bira darbanii tura. Kanaaf uummata Tigraayiif garee yaadu miti. Nama uummata kana lafarraan fixa jedhee yakka sanyii balleessuu fi yakka waraanaa fi yakka namummaa uummata irratti godhe sana faana akkamitti hariiroon siyaasaa dalagamaa. Ammas beekamtii bordee filannoo irra fudhatee booda hin barbaadu jedhee dubbii sanaan dhalatuun tagaaronni akka waraanaan dhuman hojjetaa jira. Mootummaan federaalaa akka inni dhufee Tigraay seenee achi keessatti qollofamee qofaa akka hafu humna alaa faana ta'ee akka waraana federaalaa waraanuu barbaadu dargaggeessi tagaaruu akka lolatti galuu qaban naannoon sun ammas deebi'ee akka dirree lolaa ta'u akka dhiigni dhangala'u garee fedhudha. Ammas faannoo fi humnoota Amaaraa kan raayyaa fi humaraan akka jirutti walqaxee xagadeen kan Amaaraati warra jedhu faana waliigalee dalagaa jira. Warra nu balleessuuf duula nutti dolan faana keessaaf alaa hidhata horatee lolli Tigraay irratti akka ka'u hojjetaa jira. Dheengaddoon biraa dhufee citii isaanii kanadha jedhanii obbo Getaachoon baay'ee haasaa godhanii hidhanni waraanaa fi garee Dabratsiyoon jidduu jiru hidhata yakkaa hidhata faayidaa irratti hundaa'e akka ta'e hidhanni hoogganoota siyaasaa jidduu isaanis jiru hidhata yakkaa fi faayidaa argachuu irratti akka hundaa'e hidhanni hoogganoota waraanaa garii jidduu jirus akkasuma fedhii fi yakka dalagame irratti akka hidhate kaasani. Adda bilisummaa uummata Tigraay yoo barbaade tokkodha yoo barbaade immoo lamadha. Tokko akka dhaaba siyaasaatti uf dhiyeessaa takka immoo akka qaama waraanaatti waraana ajajuutti dhiyeessaa. Kanaaf TDF fi TPLF tokkodha lamadha sii jedhani. Yoggaa kana jedhu waraanni hundinuu hoogganni waliigal waraanichaas hundisaa yakkamaadha. Lola barbaada jechuu koo miti. Muraasni akkuma siyaasa keessa hooggansa siyaasaa keessaa yakka dalaganii fi faayidaa guddaa argataniif sodaatanii nagaan akka bu'u kan feene hunda waraana keessaas yakka kan dalagan nama kan gurguran nama kan ajjeesan qabeenya kan hatan saaman saamsisan
yakka dalaganiiru waan ta'eef qabeenya kanas irraa hafuuf deema waan ta'eef akkasuma faayidaadhaan warri walitti hidhatanis jiru muraasadha jedhanii obbo Geetaachooni. Kanaaf haasaan obbo Geetaachoo yoo xiinxalame akkuma jalqaba irratti jedhe uummanni Tigraay waraanichi maal akka fakkaatu fedhiinsaa maal akka ta'e akka inni uummatichaa fi naannicha bilisoomsuudhaaf dhaabbate akka hin taane TPLFin akka himatu uummataa fi naannichaaf kan dhaabbate kan himatu soba akka ta'e uummanni baree akka irratti dammaqu dhugaan jiru kana fakkaataadha yarri yakkamtoota akka jedhudha tokko lammataan icitii goggodhame tokko tokkoon baay'ee isaa dubbataniiru kan hin baanes immoo jiraachuu ni mala baay'ee isa immoo mootummaaf kan kennan fakkaata. Kanaaf mootummaa icitii kana argatee tarkaanfii fudhachuu qabaa kan jedhu fakkaata haasaan isaanii odeessa icitii yakkoota warri siyaasaa hogganoonni siyaasaa dalagan icitii hogganoonni waraanaa yakka waraanaa isaan dalagan ni dalagsiisan kan isaan haasaanii fedhiin shaabiyaa maal akka ta'e ibsaniiru keessi TPLF fi TDF maal akka fakkaatu waraanatti akkamitti akka seenan waraana keessatti immoo gareen siyaasaa dadhabaa akka ture fageessee xiinxaluu arguu akka hin dandeenye siyaasa ilaalcha haaraa maddisiisuu akka hin dandeenye hooggansa mul'ata qabu akka hin taane dirree waraanaa irratti olaantummaa ajajoonni waraanaa akka qabaachaa turan ilaalchumaan siyaasaan illee lafarratti karoora baasanii loonanii lolchiisuu irratti illee waraanni akka caalu kaasaniiru ta'us garuu hooggansi waraanaa gariin yakkamaadha yakka keetti hirmaateera baajinni ramadamuu fi kan hojiirra oolu maal akkam akka fakkaatu hojjetaan siivilii mootummaa qacaree naannoo sanatti mindaa kaffalu ani rakkatee fi sababa dhaaba siyaasaa sanaaf fi waraana sanaatiin akka ta'e baajinni bakka yaadame irra ton taane bakka hin yaadamne irra oolaa akka ture waggaa lamaan darbee kana keessa wanta ta'e neetwoorkii yakkaa neetwoorkii faayidaa malee neetwoorkii bakka akka hin jirre kaasanii kanaafis dhaaba siyaasaa haaraa hundeessan kana kan olaantummaa dhaaba tokko qofa Tigraay keessatti fe'amee anatu uummata kanaaf beeka jedhee hidhamee kaa'ame kana hafee yaanni dargaggeessota hirmaachisu nama hundumaa hirmaachisu daangaa malee dhaabni siyaasaa hedduun biyyattii naannicha keessatti dhalatanii yaada adda addaa akka ooffatan gaggeessaniif dirreen siyaasaa Tigraay bal'aa akka ta'u nan jedhanii obbo Geetaachooni. Kana kanatu irraa hubatama daawwattoota hordoftoota keenya dhaabni adda bilisummaa uummata Tigraay akkuma kanaan dura jedhamaa ture yakkisaa maal akka ta'e waraana TDFs yakkisaa maal akka fakkaatu kan duruu waggaa 33 odeeffamaa ture nama achi keessa ture nama furtuu ta'ee nama beekuun yoggaa gadi baamee akka saaxilamu maal akka fakkaatu dhugaatu akka kan jedhamaa ture dhugaa ta'uu isaatti kan agarsiisu haasaan obbo Geetaachoo yoo cuunfame kan fakkaatu ture waanuma shanan kanadha an sa'aatii lamatti isaan haasaanii gaaffiin taasifame muraasa isaan baay'ee isaa garuu takkaa gaafatamnaan walitti hidhaniidhuma bal'isaniidhuma haasaa gochaa turaniiru kanaaf ani haasa'ichi akkasitti nu badhee daawwattoota hordoftoota keenya isin immoo akkamitti hubattan laata yaada keessan nagaatti.